Gaafii obbo Jawaar akka xiinxalaa siyaasaatiitii fi akka hayyuu siyaasaatiitti an walabummaattiin amanu jedhee jechuudha. Walabummaattiin amanuu hayyuun tokko namni tokko an walabummaattiin amanu eega jedhe warroonni kaleessa walabummaa bilisummaa birmadummaa jedhee wareegame. Kakka jaalan Magarsaa Barii kakka Nadhii Gammadaa jaalan kenna hedduun bilisummaaf jedhanii wareegaman. Ati akka hayyuu siyaasaa tokkotti eega walabummaattiin amanu wareegama jaalan kun bilisummaaf jecha wareegaman dogongora jechuu dandeenya. Gaafii lammataatti. Gaafii lammataa mootummaan Itoophiyaa lolli Itoophiyaa keessa deemaa jiru lola Oromoo fi Oromoo jidduuti jettee jechuudha. Oromoo fi Oromoo jidduuti jettee jechuudha. Kun akka qalbii xiyyaatitti akka ayyaadotti lolli deemaa jiru kun lola loltoota federaal Itoophiyaatii fi lola waraana bilisummaa Oromootitti deemaa jiru jedhee hubadha. Lolli waraana bilisummaa Oromootii fi loltuu federaalaa jidduutti deemaa jiru loltoota sabaaf sablammii kan Sumaaleen keessa jiru, kan Affaar keessa jiru, kan Faannoon keessa jiru, kan sabaaf sablammii hundi keessa jirutu waraana bilisummaa Oromoo waliin wal dhawaa jira jechuudha. Fakkeenyaaf Gujii keessatti waraanni Sumaalee irratti hirmaate, Kaabat waraanni Faannoo irratti hirmaate, waraanni Amaaraa irratti hirmaate, waraanni Tigree irratti hirmaate, waraana sabaaf sablammitti irratti hirmaate. Akkamitti lolli kun lola Oromoo lamaan jidduu ta'uu danda'a? Yoo kana jettu Oromoo lamaantu wal dhahaa jira. Waraana bilisummaa Oromoo hin gargaarinaa, hin fakkeessu. Warri amma waraana bilisummaa Oromoo akka obboleettiin teennachi jette waraana bilisummaa Oromoo gargaaraa jiran hayyuun keen xiinxalaa keen beekaan keen Oromoo lamaantu wal dhahaa jira jedhe maaf nu waraana kana gargaarree wal dhoofsifna ka jedhu nama xiinxalaa bal'ina hin qabne jidduutti rakkoo hin uumu. Mee Jawaar dubbii kana irra deebii xiinxalli ilaali isin jedha. Awo boleessa.